bineensota keessaa kan hunduu na fura baafatu qabu. Kajeeltu. Yes, argatee jira. Itoophiyaan geeba Afrikaa yeroo meeqa nyaatte? Jaldeessa. Amerikaa. Silaa dhufan oolu bakka duwwaa dura yaamii. Allaatti. Butaantaa kaawwachuu. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment kun torbaanitti yeroo takka Forex Entertainment irraa kan dhiyaatu qophii keenya qophii abbaa carraati. Qophii abbaa carraati narraa geema ajaa'ibaa tokko qabanii dhufnee jira. Geema kanarratti akkuma agartanii jirtan dorgomtoota 6 asii qaba. Namoota 6 kana keessaa marsaadhaan gaafiilee jeneraal lawleejii yookaan beekumsa waliigalaa garaagaraa gaafanna. Gaafii takka namni deebisee qarshii 100 argata. Namni 6 yoo gaafii takka deebisan 600 argatan marsaa takkatti. Garuu gaafiin kuni yookaan geemni kuni seera mataa isaa adda ta'e tokko qaba. Yeroo marsaan tokko xumuramee nama tokkotu hirrifama. Nama tokko immoo hirrisu isinumaatu filannoo keessatti namni tokko hirrifamaa jechuudha. Marsaa itti aanu irratti namni tokko akkasitti hirrifamaa deema. Marsaa jalqaba irratti gaafiilee isin gaafatamtan osoo walitti hin agarsiifne namu xalayaa irratti barreessee yeroo carraan yookaan waraqaan isaa geesse waraqaa irratti yookaan xalayaa irra barreessatan kaameeratti agarsiisa. Namni gaafii san argatee qarshii 100 baankii keessan keessaniif kaa. Gaafii san kadhame immoo homaan keessaniif maallaqni keessan bakka takkatti baankitti walitti isinii qabamu. Hanga carraan keessan isin gahee keessaa baatanitti maallaqa walitti qabuun itti fufaa jechuudha. Gaafii tokkoffaa bineensota keessaa kan hunduu na fura baafatu qabu. Sakandii 30 qaba qabda. Sakandii? Bineensota. Oke, terakhir. Qabatamaa ta'uu isaa beeku qocaan godhe. Kocak. Oke, benar gandet. Falmata. More. Benar kan? Yes. Isan. Robi. Benar kan? Robi. Yes. Jaldeessa. Yes. Waraabessu. Benar kan? Ini untuk kali. Harga cuma bukan tadi. Oke. Nah, dia bisa nggak itu apa? Boye. Wayya. Marsa kana. Kasih takalle bangki khazan qabdan. Gaafii lammaffaa marsaa tokkoffaa gaafii lammaffaa magaalaan guddoon Kanaadaa maqaan ishii maali? Dina? Toronto. Nah, benar kan? Nah. Toronto. 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 Ada sekali. Calgary. Nah. Ada macam. Untuk khazan organnya? Oh. Bangki khazan malee zero qabdan. Ottawa yani. Ottawa. Ottawa. Marsaa tokkoffaa gaafii sadaffaa hanga ammatti baankii keessaa nama 6 duwwaadha qabdan. Oke. Ilmoon gaalaa maal jedhamti? Gaafii sadaffaa. Ilmoon gaalaa maqaan ishii maali? Barreeffamni nu garti? Hin barreessin. Baasuun dadhabe sammuu fayyisaamu. Nyarko. Gaafii sadii marsaa tokkotti nama 6 qarshii 100 qofa baankii keessaa qabdan. Lah tanah anak kofa apa tanah? Wali kamnado. Oke. Marsaan tokkoffaan dhumee jira gara marsaa itti aanutti. Garuu marsaa itti aanutti dabruudhaaf nama tokko isin keessaa hirrifamuu qaba. Nama tokko hirrisuudhaaf xalayaa irratti barreessitaniiti natti kennitan. Nama yeroo filattan maqaa keessan barreessitaniiti abbaa ari'amuu qabu isin keessaa jalatti barreessitanii osoo wal nam tokkotti illee agarsiifne martanii maqaa kana taa'anii nama deddeebiidhaan maqaan isaa barreeffame ani asirraan ibsaa yeroo meeqa kenne namni hedduun akka keessaa baasuu barbaadu nama sana namni sun isin keessaa baheeti warri hafe immoo tapha itti fufa. Nama afurtu caaltuun tapha keessaa baatu jee barreessa.
Oke, ammallee taphni keenya akkuma duubatti jira marsaa kanaan baankii keessa qarshii 100 kaayatanii marsaa itti aanutti dabaluudhaaf ammoo nama tokko ofirraa hidhatanii jiran caaltuun irrifamtee jirti namni shanan akkuma jirtu jira jechuudha marsaa lammaffaa jalqabu deemna marsaa jalqabaa gaafii tokkoffaan akkas ja'a Itoophiyaan geeba Afrikaa yeroo meeqa nyaatte? Dina, Yeroo lama. yeroo lama hin arganne tak Yeroo takka. argatee jira. Tak mee ka'oo tak namni lama deebitanii jirtanii gaafin dura Itoophiyaan geeba Afrikaa yeroo takko nyaattee bara 1962tti Masrii 4-2 daqiiqaa dabalatti injifattee geeba jalqabaa kan ishii kan Afrikaa nyaatte. Gaafii marsaa lammaffaa gaafii tokkoffaadhaan isin keessaa nama lama argatuudhaan qarshii 200 baankiitti bittanii jirtanii marsaa tokkoffaa keessatti qarshii meeqa baankii qabdan qarshii 100 ture amma qarshii 300 baankii keessaa qabdan namni tokko hirrifamee jira namni shan itti fufaa jirtan. Okay, marsaa lammaffaa geejjirra jirra gaafii lammaffaan akkana jetti. Bineensi ibduuba deebuu hin dandeenye maali? Ibduun kan bineensi Arba. hin argan Waraabessa. hin argan Qocaa. hin argan Bofa. hin argan Waraabessa. hin argan. Bofti duubatti deemu. Warna ibduun deemu. Okay, marsaa lammaffaa gaafii lammaffaa hin arganne baankii keessaa malee ni hanga ammaa qabdan qarshii 300 qofa. Bineensi ibduuba deemuu hin dandeenye kangaaroo marsaa lammaffaa gaafii sadaffaarra jirra. Waajjirri guddaa UNHCR addunyaa kanarraa biyya tam keessatti argama. Guddaa waajjirri isaa guddaan biyya kam jira. Hoogganuu. Beeku. Udak. Amerika. Nargal. Amerika. Ini argan dulu. Ani barreessin. Norway. Nah. Jarman. Nah, benar kan deh? Wajar guddaa UNHCR addunyaa kanarraa biyya Switzerland Geneva keessa jira. Marsaa lammaffaa xumurree jira. Garuu asirratti qormaanni guddaan nama tokko hirriftan. Nama hirriftan xalayaa irratti barreessaati. Akka walii galatti adda kannaa. Namni lama isaa barreessee namni sadii. Oke, marsaa sadaffatti dabruu kan duratti namni lama hirrifamee jira. Hanga ammatti ammoo baankii keessaa qarshii 300 qabdanii marsaa sadaffaa kanatti hiibboon itti gaafadha. Mana hin qabdu nyaata hin dhabdu. Oke, Lina. Allaatti. Allaattiin mana hin qabdu. Simbirroo yookaan allaattii? Mana simbirroo beektu allaattiin gata. Sadii qaratu. Maal kadhattu? Oke, gaafii kanaan tokkollee hin deebifne hanga ammatti baankii keessaa qarshii 300 qabdanii namni lama hirrifamee jira marsaa sadaffaarra jira. Deebisaan isaa ammoo takkii. Marsaa sadaffaa gaafii lammaffaa tokko dabarru baala fakkaataa samirra kaataa. Kalau tak? I don't know. Beeku. Arraagessa. No. Roopelaa. Xiyyaara. No. Marsaa sadaffaa gaafii lammaffaa hin deebifne baankii keessaa waan qofa qabaachuu qabdan 300 qofa qabdan hanga ammaa gaafatanii maallaqa waliin qabatu hin dandeenye. Garuu deebisaan isaa baala fakkaataa akka samirra kaatu bilaacha. Marsaa sadaffaa gaafii sadaffaan yoo ergan ni fagaatti yoo yaaman ni dhiyaatti. Lina. Amna. No.
Gaaddidduu. No. Hah? Hin beeku. No. Yaada. No. Deebisaan isaa bilbila. Bilbila. Barreessee hin jiru. Bilbilee boqosee jira ammas. Wallahi barreessee hin jiru akka. Dhugaa rabbii kunoo barreessiteet. Duuba maal waan biraa barreessite. Maal hin beeku? Wallahi bilbila ijee barreesse. Okay, argattee jirta. Warra kun arganne. Okay, gaafii marsaa sadaffaa bilbila jettee deebisaa argattee jirti. Amma baankii keessaa qarshii 400 fudhatanii jirtanii. Okay, marsaa kanaan marsaa sadaffaa xumurree jirra. Ammallee nama tokko hir'isuu qabna. Nama tokko of keessaa eenyutu hir'ifamu waan jiru barreessaatii as kannaa. Namni deddeebiidhaan maqaan isaa barreeffama Liinaa. Eenyu barreessee yaa Egaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment qophiin keenya abbaa carraa komitii uffatee jira. Taphni keenya immoo hedduu takka akka itti bashannantaa jiru shakkii takka illee hin qabnu. Arraan tanagaa tapha gaafilee asitti isaan gaafachaa jirruun marsaadhaan nama tokko irraa kan deemaa turreedha. Marsaa afuraffara ga'ee jirra. Hanga marsaa afuritti nama sadii gaggeeffame nama sadiitu asitti hafe. Okay, nama sadeen asitti hafan kuni gaafilee marsaa kana gaafannuun ammas marsaa itti aanu irratti eenyutu akka gaggeeffamu kan waliin laalloo ta'a. Marsaa afuraffarratti qarshii 400 mana baankii keessaa qabanii marsaa afuraffarra ga'ee jira. Marsaa afuraffaa gaafii tokkoffaan akkana jedha. Mammaaksa bakka duwwaa guutuu. Gaafii tokkoffaa gudduun guddatteef bakka duwwaa hin dhoorgutu. Palamata. Taa'uu dhoowwatu. Nargan. Butaan taa kaawwachuu. Nggak kata ini. Tiba-tiba memaksana gudduun guddatteef dhuufuun dhoorguu. Oke, marsaa afuraffaa gaafii tokkoffaa hin arganne hanga ammatti maalleen isin baankii keessaa qabdan qarshii 400 gaafii lammaffaa deema. Gaafii lammaffaan marsaa afuraffaa akkana jedha. Bakka duwwaa fi dukkanatti ijaan baasan. Sagantiin lu banyak tak? Biiftuu yookaan aduu. Benar kan? Ani hin beeku wanta. Rabbitti jambatan. Rabbitti jambatan. Ala gaafi dukkanatti jambatanii ija tokkoon itti illee arganne hanga ammatti qarshii 400 baankii keessaa qabdanii marsaa afuraffaa jira gaafii sadaffaa marsaa afuraffaa. Silaa dhufan oolu bakka duwwaa dura yaamii. Isak? Kajeeltuu. Yes, argatee jira. Ayo. Hah? Maal? Doa. Duuti telaan orang dura yaamii dah. Kapera. Nah. Kajeela dura yaamii dah. Marsaa afuraffaan dhumee jira. Mee kita eenyu waa irrifamu barreessaa. Xalayaan lama nam tokko filatte namni tokko jedhu eenyu seetan. Isak. Nah, ariu dia yaa. Eenyu seetan fakkaatu. Nama lamatu barreesse saartuu. Hai. Mee maaliif hin godhe dubartii of keessa dhiibte dha. Dalaala jiraniidha. Anaan dura barreessi jiru. Hai walquntuu tani. Wallahi. Egaa gaafiileen raantana gaafanneen hanga ammatti qarshii 500 qofa mana baankii namni dilawoon wanni isaan dalagatan 500 qofa gaafiilee dila dhiyaatteef kana keessa jechuudha. Hanga ammatti namoonni namni 4 gaggeeffame nama 2 qofaatu walitti hafe nama lameen kana waan addaan baafamu tokkotu jira. Filannoo jechuudha. Filannoon keenya dimokiraatawaadha. Akka Kamala Harrisii fi Donald Trump italitti filannoo addaan baafna. Namni lameen filatamtoota namni afran asitti hafe immoo ni filatan jechuudha. Jara lameen namni dhumarratti baay'inaan sagaleen kennameef
filatamee maallaqa isaan baankii keessatti hanga reefu walitti qabatan kana isaa fudhate jechuudha. Nama sagalee hedduu argateetu badhaafama. Nama birrii. Karee fuutiin faallata. Namni sadii sagalee caalmaa argatee tokko immoo sagalee tokko argatee falmataan sagalee sadii argatee isaa argatee Tole akkuma agartan kana tapha ajaa'ibaa irratti qopheessineen namni jahan asitti dorgomaa turan yookaan tapha kana taphachaa turan qarshii 500 baankii keessa walii qabuudhaan marsaalee adda addaa gaafilee gaafataman hedduu deebisanii hedduu immoo dhabanii jiranii akkasuma namoonni hedduun irrifamaa dhufanii dhumarratti filannoo dimokiraatawaa godhameen falmataan sagalee hedduu caalmaa argachuudhaan isaa bira inuu qofee jira. Egaa hordoftoota Forex Entertainment qophiin keenya abbaa carraa kan tapha gaafilee adda addaa itti dhiyeessine taphachaa turre kan hanga ammaa daawwachaa turtan kana fakkaata qophii keenya irraa waan hedduu akka hubattanii fi akkasuma itti bashannantan shakkii takka illee qabnu hanga sagantaa teenya itti aanu walitti deebinutti nagaan nu tura.